sababa si baay'een arrabsame baay'een mirgi koo dhiibame baay'een xiqqeeffame ilal furguggee itti darbatamu baay'een ofitti fudhe dhuguma bar sababa si ajandaan keenya torbee tokko oliif deeme sababa biqiltuu jechuu torbee tokko garuu siin jecha tokkittiidhaan bilooqe amma bilookuma bor bilookuu jette bar gadi bu'ee amma ilal saati jecha tokko qofaan. Kuisi simpan simpan. Namoonni irra jiraatu irraa haqamne irra. Ramanii qabaanne abu kan jechi jalaan baane galatoomaa warri kaameeraamanii. Amati mucaa daa'ima xiqqaa kana laphee buuftee diriirsee harkatti du'ee warra gumaa ta'urraa mubaarak maafraachee keessaa tokkotti yoo nasiibsattee hoo humna keetii lakkoofsi kee jara. Maaliif ofirra gadi fincoof? Jechuun mucaa sanillee warra sodaa hin jaaladha garuu mucaa yoo laphee buuftee hoo daa'imni gandaa yoo si harkatti du'e hoo. Daa'ima si fakkaatee mucaa. Yoo osoo qufaatu si keessaa utaale hoo. Caammaa quxurii ofii malee hin godhatanii bara. Dhaggeeffa Dooktar Mubeeni tokkoffaan nama bultii qabutti bultii ijaaramuun barbaadu. Raacheen bultiin qabu kaa ishii mubee yoo bultii qabaatee. Baay'uutti kolubbu. I miss you too. Raacheen Duubaa yaa dhufu qabe. Dura waadaa walii galleerru sanaa guutuu akka inni dhufetti ilaala. Rafaan jirtu moo ijji diimatte? Abbaa kiyya maan rafa inyaa siin jedhe in dhugu irraaf akkanumatti bula akkanumatti noolu. Ijoollee xiqqoolee jaalachuun kanuma barra koon isaa amma osoo duullacha qixxee keetii sorry osoo ka umriin keetii ka mana 25 keessaa jaalatte walii beeytan akkatti ijji siin diddiimattu bar. Sorry afaatu kiyyee tokko akkasii. Wanti sorry jettu hin jiru tokko farra jechuun uummanni keenya kun jechuun nam tokko faara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا أنفال جمالة كم نقا فيا قاري جرتو نقوما نقا كيساني كنياتن دادا بقنقاتا ثاني بقنقا جراتني دكتور أسلين قدي كابي قلتو قدي جراني قدي سي قدي دائما ديسي يومي لميهو يو سياركتي واتيهو Mucaan daa'ima jedhani biqiltuuni Allah waa'ee rakkoon na chigiri jedhani jalan namni tabalaasha'e biqiltuu dhiisi kaariga mucaan daa'ima ta'e sitta fuwayya waasi harkatti ta'uu mannaa idaa ta'uu mannaa idaan gaafatamuu mannaa booda seenan sin dhiisu waan ta'eef mucaa dhiisii sin jenna inni ganama galgala namni ajandaa nu godhatanii akkanatti nurraa haasa'anii bilookii na gootee jecha takkattiin jedhe inni quban qabu intalli aslitu asii gorsa eessan nagaa qabdi eessan bilookii sarraa kaafti aslitu asii dhiisii maalii ta'ii jedhaan kaawuno malaa jaarsa bira argeefi no warri jimmaa kun gabbara kanarratti zeero jedhani tari nama sirritti gabbaru argate ta'a asliini akkaska arsiin gabbara malee durban gurgurtuu jiran akkasitti nu beekaa kamaal goonare arsiin gabbara malee durban gurgurtu isin akkasitti nu beekaa isiniin jenna baay'ee ijoolleen tuni ajanda wal godhatti moo dhuguma wal fuuti haati TikTok TikTok irratti namni dhugaa wal fuudhee bultii ijaarratee jira maadri maybe jiraachuuf ammalaa jiraachuu dhabuuf ammalaa ani in beeku ijoollee xixiqqoo takka ijoollee baay'ee xixiqqoo ijoollee ajaa'ibaa na ajaa'ibanii miidhageeffadha ijoollee kana Kanu darraa fuudheka. Aye sirraa hin fuudhaa Wallahi narraa fuudhaa. Haa mee godhu du'aa isa Irraa dur qaati namaami. Bineensa namaan. Lillaree waan fedhe. Wanti araara qabdiin tuttuqin hafitti. Araara qabdaa? Tamaali? Meena dhiidiyaa meena dhiidi. Wallahi. Poolisa meena dhiidiyaa. Hinnama. Akkanatti fidiidhaan. Meena dhiidiyaa.
yoo nasiib Haajaa bakka Naannoo keessa. Amiin. Mahinaa bitee olaa ta'e irra kaa'adha. Amiin inshallah. Akka rabbi caaqee. Amiin. Dura godha kaatu ayi. ilaashin maa gootu Amiin. Mahinaa bitee haqi rabbi caaqee. Amiin. Amiin caaqee. Amiin. Isin naannoo keessa. Amiin. Amma raayee kattee gaatu ayi. Yaa har'a. Obboleewwan kiyya dhageettanii onnee daa'imattii kana wallaahi maashaallah tabaarakallah onnee guutuu sodaa takka malee akkasiin dubbattutti maashaallah tabaarakallah rabbi si haa guddisu onnee akkanatti qabdi dubartiin harargee guddoonis xiqqoonis amma daa'ima tana mee ilaala onnee isi wallaahi maashaallah tabaarakallah na ajaa'ibsiistee ilaalee rabbi si haa guddisu baay'eedhas nama jedha jechaadha. Agasanii ijoolleen amma lafaa dhuftuun tuni waan isin hin beekne waan ani hin beekne waan isin hin beekne waan namni hin beekne beekti jecha wallaahi maashaallah tabaarakallah. Akkasii ijoollee xixiqqoo daa'ima jenna garuu isaan daa'imaayyuu asirrayyuu akkanatti ilaalan ijoolleen tun daa'ima itti of gaafa galaal shakkiraa kan ka'e maaliif jennaan waan ati hin beekne waan ati hin jenne beekan ijoolleen sabana kana rabbiin isaan haa guddisuu biqilaa bakka birootaa haa ga'uu akka yeroo kennan yoo argine umrii kanatti taphannee homaan beeknu waan bara garuu isaan umrii kanatti qabu ta'e abshaara wallaahi akkasii rabbiin haa guddisuu maatiidhaaf immoo rabbiin haa tiisuu ijoolleen daa'imman kun immoo yeroo baay'ee daa'imman akkanaa kana miidiyaa irratti baasanii wanti jechuun baay'ee gaarii miti daa'imman wallaahi ijatti nama jalaa buuti namni viidiyoo masallaa waraabuu fi daa'imni haasa'uu ilaalanii daa'imman garuu biyya umurii kanaa nama hawwattee hin bareeddu wanni hin haasoftuu hin das nama jedha yeroo kana immoo finneetiin miidiyaa irratti daa'imman as baasuu gaarii miti inshallah rabbiin si haa tiisu rabbiin si haa guddisu garuu osoo akkana gochuu baatanii bareedaan viidiyoo kana bichaa miti viidiyoo baay'ee arge daa'ima kanarraa kaa hojjetan akkanumatti bakka olii gad deddeemanii bar itti warra miidiyaa kun wallaahi gaarii miti daa'imman xixiqqoo kan akkanuma callisanii bakka ijoollee yoo haasoftu namatti toltu ijoollee onni kana callisaniituma akkanatti miidiyaa irratti as baasaa oolulleen gaarii miti inshallah ka rabbiin isee haa tiisu garuu warri ijoollee qabdan ijoollee argattan wallaahi akkanuma callisanii miidiyaa irra baasaa oolulleen gaarii miti isinumaaf gaarii hin taane jechaadha akka kana isiniin jedha maaliif jennaan taammoo qabasa asqaddummaan takkattuu amaara osoo dhibamanii wajjin rakkatiin irra osoo wajjin rakkatiin eeguu wayii jedhan fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti ijoolleen tun namni hedduu ilaalaa ijatti buutii nama jalaa miidhamtii bakka eeggatuu qaban ijji namaa kun immoo wallaahi gaarii miti keessattuu ijji warra miidiyaa kun gaarii miti innaa namni ilaalillee nama hundaa miti maashaallah ka jedhu namni gadiin hin jedha gadiin hin dhiisa ijoollee meeqa akkamii ka dhukkubsattee teettu kanaafuu ijoollee teessanii please uf eegaa isiniin jedha maaliif jennaan inni viidiyoo hojjechuuf jecha viidiyoo hojjetanii waan nama kolfisiisu irraa kolfuu jecha viidiyoo waraabuu faayidaan qabu ijoollee tana nama meeqatu laalaa onni nama meeqati keessa seenaa maaliif jennaan daa'imman tuni akkanumattuu maashaallah tabaarakallah das nama jedhanii namatti tolan yoo isaan haasa'anii kolfanii taphatan immoo sagalee akkana bareeddu sanaan haasaa bareeddu waan nama kolfisiisu waan nama hawwatan qaba ijoollee kana isiniin jedha namni rabbiin ilmoo kennee fi ilmootee jabeeffadhu akkanumatti miidiyaa irratti maali jedhanii foloo jedhanii ammasas garagalii laayikii maal jedhanii ijoollee ofii miidiyaa irratti as baasuun gaarii miti anu duraan hin baasaa yeroo duraanii jaafee kiyyaa yeroo sanii xiqqaadhayyuu garuu adan ol guddatu baqa yoo gaafa garii wallaahi gaaf tokko waan itti xiinxallee ilaale keessa jaafee kiyyaa
miidiyaa irratti as baasee suba yoo jedhu kuma sana jalaa dhukkube osoo daqiiqaa takkan turin jechaadha. Kazaan namittiin quraanatti qaraanii namichitti qara'ee maal jettee dawaatti gootee eessa fidde maal goote daa'imanaan jettee haromaan goone jedhee wakkadhee garuu akka gubbaa wanni akka miidiyaa irra baasee akka dhufumaan argite daa'ima kee eeggadhu gaarii miti ijji miidiyaa badduudhaa ijji namaatu aslan gaarii miti umrii kanatti naan jettee naannootti ofoo saniitti istooriirrallee viidiyoo isaa kaa'uun dhiisee bakka anta sakakkalee jechaanillee nama guddaa ta'e kana wallaahi gaafa inni dhukkubee gaafa inni waa ta'e ufuma wajjira kana jechaa akka san obboleewwan kiyyoo dogoggoreen balleessa dhiifamu siin gaafadhaa galatoomaa ulfaadha.